Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Ta'an suuraan oduu sa'aa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti hojii turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma hidha laga haaromsaa irratti haasaa taasiseen rakkoo qaba jechuudhaan dubbatee jira. Kana duras Doonaald Tiraamp irra deddeebi'uudhaan dhimma laga haaromsaa irratti waa hedduu dubbatee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduun itti aanu dhaabbanni falmaa mirga namoomaa Human Rights Watch Itoophiyaa keessatti hidhaan gaazexeessitoota fi namoota miidiyaa dabalaa dhufuun kan isa yaaddessu ta'uu dubbatee jira. Akkasumas filannoo bara 2026 gaggeeffamu irratti bilisummaa pireesii irratti danqaa ta'uu danda'a jechuudhaan yaaddoo qabu ibsee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa godinaalee fi zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaa biltiginnaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humnoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwataa jiruun hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhee jira jedhee jira. Mootummaan gama isaatti opereeshinii bal'aa gaggeessuun milkaa'aa kan jiru akka ta'e dubbatee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa isiniin kenna. Oduu biyya alaatiin Ameerikaatti nama abbaa warra kiyyaa ajjeeseef dhiifama nan godha jettee dubbachuun isi namoota 10,000 lakkaa'amu miira keessa galchee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Oduun itti aanu biyyoonni Filisxeemiif beekamtii biyyummaa kennan lakkoofsi isaanii 150 dabruun himamee jira. UK, Kanaadaa fi Awustiraaliyaan guyyaa kaleessaa beekamtii biyyummaa guyyaa kaleessaa ifatti Filisxeemiif kennu beeksisanii jiran. Beekamtii biyyummaa Filisxeemiif kennuun wal qabatee har'a taateewwan garaagaraa ta'anii jiru. Dabalataa odeeffannoo kana qabnee jirra isiniin kenna. Odeeffannoo kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaatu. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hidha haaromsaa rakkoo guddaa fida jechuudhaan dubbatee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo garaagaraatti yaada dura dhaabbannaa hidha haaromsaa dubbataa ture. Kana dura irra deddeebi'uudhaan hidha haaromsaa mallaqa Ameerikaatiin ijaaramaa akka jiru dubbataa ture. Akkasumas Masriillee deeggaruudhaan hidha haaromsaa kana irratti haleellaan raawwatamuu akka danda'amu ibsee ture. Amma yeroo hidha haaromsaa xumuramee eebbifametti Doonaald Tiraamp hidha haaromsaa guddichi Itoophiyaa bishaan Naayil irratti miidhaa guddaa geessa jechuudhaan dubbatee jira. Hidhichi bishaan Naayil irratti miidhaa geessisuun Masrii irratti rakkoo guddaa dhaqqabsiisa jedhee jira. Sirna maaddii qooddannaa hundeessitoota dhaabbata Cornerstone America Virginiyaatti sanbata dabre taasifame irratti Doonaald Tiraamp haasaa taasiseen hidhi haaromsa Itoophiyaa rakkoo fida jettanii kan na gaafattaniif eeyyee rakkoo guddaa fida jedhee jira. Erga kana jedhee booda Doonaald Tiraamp hidha haaromsaa tarree rakkoo muddama biyyoota addunyaa irratti jiran waliin kaasee jira. Muddama yeroo ammaa kana akka addunyaatti jiran muddama Indiyaa fi Paakistaan, Taayilaandii fi Kaamboodiyaa, Armeeniyaa fi Azerbaajaan, Kosoovoo fi Sarbiyaa akkasumas Israa'eel fi Iraan gidduutti jiru wal fakkeessuudhaan ibsee jira. Oduun itti aanu dhaabbanni falmaa mirga namoomaa Human Rights Watch hidhaan gaazexeessitoota Itoophiyaa keessatti dabaluun hidhaa gaazexeessitootaa kun immoo filannoo 2026tti gaggeeffamu irratti bilisummaa pireesii balaadhaaf saaxiluu danda'a jechuudhaan akeekkachiisee jira. Dhaabbanni falmaa mirga namoomaa Human Rights Watch Itoophiyaa keessatti hagayya 2025 irraa eegalee hidhaan gaazexeessitoota akkasumas ogeeyyii miidiyaa garmalee dabaluu isaatiin sodaa qabaachuu ibsee jira. Akkasumas tarkaanfiin kun filannoo biyyoolessaa bara 2026 gaggeeffamu irratti bilisummaa pireesii kan miidhu jechuudhaan hubachiisee jira. Human Rights Watch yoo xiqqaate hojjettoonni miidiyaa 6 to'annoo seeraa jala ooluu isaanii kan ifoomse yoo ta'u gariin isaanii hidhamanii maatiin utuu wal qunnamuu hin danda'in to'annoo jala turanii jiru. Himannaan osoo irratti hin banamin tursiifamanii jiru. Hidhamuu isaaniitiin wal qabatee mootummaan gabaasa walaba ta'e ukkaamsuuf carraaqqii taasisaa jira jechuudhaan beeksisee jira. Laayiteeshiyaa Baadeer Afrikaatti itti aanaa daayireektara Human Rights Watch kan turan yaada kennaniin aangaa'onni Itoophiyaa gabaasa walaba ta'e afaan isaanii cufuuf tattaaffiin haaromsan godhan mootummaan uummataan akka hin sakatta'amne gochuudha jechuudhaan dubbatee jira. Itti dabaluunis aangaa'onni gaazexeessitoota fi hojjettoota miidiyaa irratti xiyyeeffachuu dhiisuudhaan
kanneen haqa malee hidhamanis hatantamaan akka gadi lakkifaman gaafatanii jiru. Oduun itti aanu deeta ministeera nageenyaa duraanii Taayyee Danda'aa lagannaa nyaataa irra jiraachuun isa himamee jira. Obbo Taayyee Danda'aa yeroo hedduu mana murtii deddeebi'uudhaan manni murtii bilisa isaan jedhus mana hidhaatii ba'uu hin dandeenye. Yakkarraa bilisa ta'ee jira. Mana hidhaatii ni ba'a jedhee eegaa osoo jiru mana hidhaatii baasuu osoo hin taane mana hidhaa tokkorraa kan birootti jijjiiruudhaan yeroo garaagaraa rakkoo irratti uumuuf yaaliin irratti taasifamaa jiraachuun ni yaadatama. Ammas mana hidhaa keessatti rakkoo fi dararaa garaagaraatiif saaxilamuun isaa himamee jira. Kanaan wal qabatee akka Jawaar Mohammadis cuukkoo nyaatuu yoo baatellee lagannaa jalqabuun isaa dabareen isa gahee lagannaa nyaataa jalqabee irra jiraachuun himamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa zoonilee fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti waraana mootummaa Bilxiginnaatii fi akkasumas waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola Oromiyaa godinaalee fi zoonilee garaagaraa keessatti deemaa jiru kanarratti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwatuun humnoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixaa aanaa galaanatti tibbana fufteedhaan haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen humnoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu irratti miidhaa dhaqqabsiisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun fulbaana 21/2025 aanaa galaanaa ganda boorree iddoo adda malkaa molkee jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansisee kaan immoo madoodhaan adabe meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Humnoota mootummaa Bilxiginnaa maqaa sakatta'aatiin bobbaate irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwateen humnoota mootummaa 5 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu torba immoo madoodhaan adabe kanaaf immoo bittinneessuun gara irraa dhuftetti deebisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun fulbaana 20/2025 guyyaa tokko dura jechuudha. Achuma aanaa galaana ganda boorree iddoo addaa wishoo fi gaara meeggaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argatu isiniin gennee turre. Dabalata odeeffannoo kanaatiin haleellaa bakkoota kanneenitti humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa Bilxiginnaa 12 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee 9 immoo madoodhaan adabuun injifannoo irratti argatu beeksisee jira. Arras waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwadhee jedhee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa Qilxuu kaarratti tarkaanfii ilaalessa humnoota mootummaa irratti fudhatu beeksisee jira. Aanaa Qilxuu kaarratti tarkaanfii humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhateen hedduu hojiin ala taasisuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Hedduu addunyaa kanarraa godaansee kaan immoo madoodhaan adabuun akkasumas meeshaalee garaagaraa irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana yeroo itti aanutti qabannee dhufna. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa eebbisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Funyaan Finfinnee jalatti humna haaraa yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjisaa ture eebbisee jira. Funyaan Finfinnee jalatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii siyaasaa, leenjii loltummaatii fi akkasuma leenjii barnoota garaagaraa ga'umsaan kennaafii ture xumursiisuun sirna ho'aan eebbisee kallattii kaa'uudhaan bobbaasuu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala beeksisee jira. Gama biraatiin mootummaan Bilxiginnaa loltoota waraana bilisummaa Oromoo guutumaan guututti Oromiyaa keessaa balleessuuf oopereeshinii bal'aa jalqabe jedhee jira. Oopereeshinii kanas humna lafootii fi humna qilleensaa deeggaramuudhaan bal'inaan giddugala Oromiyaa irratti jalqabuu isaa beeksisee jira. Akka guutuu Oromiyaattis oopereeshinii kana yeroo dhumaatti fi gaggeessuuf qophiin kan xumurame ta'uu kan beeksise yoo ta'u yeroo ammaa kana xiyyeeffannaan giddugala Oromiyaa godinaalee Shawaa Afran akkasumas kibba baha Oromiyaatii fi lixa Oromiyaa irratti humni guddaan ramadamee hojiin hojjetamaa jiraachuullee beeksisee jira. Walumaa galatti oopereeshinii tibbanaa kanaan guutuu Oromiyaa keessatti humna waraana bilisummaa Oromoo socho'aa jiru hojiin ala taasisuuf kan karoorfame ta'uu ajajoonni waraana mootummaa beeksisanii jiru. Gara biraatiin immoo mootummaan kana haa jedhu malee hojiin lafarratti hojjetamaa jiru kan mul'ataa hin jirre ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo ifoomsee jira. Oduu biyya alaatiin nama abbaa warraa kiyya ajjeeseef dhiifama godhee jira jetti. Eriikaa Kaarkii sirni yaadannoo kabaja Chaarlii Kaarkii bulchiinsa Arizoonaa bakka pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi namoonni 10,000 argamanitti gaggeeffamee jira. Sirna yaadannoo kanarratti pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan baay'ee dubbatee jira. Chaarlii Kaark Ameerikaadhaaf goota guddaadha.
Chaarlii Kaark waan goota ta'eef wareegame. Chaarlii Kaark nama waan itti amane ifatti dubbatuu fi falmatu ta'uu isa ragaa ba'eefii jira. Haati warraa Chaarlii Kaark Erikaan Kaark imimaanin danqama haasaa namoota hunda miira tuqe dubbattee jirti. Haasaa taasifteena abbaa warra kiyyaa Chaarliin Kaark nama lubbuu isaa ajjeese dabalatee dargaggoota baraaruudhaaf nama dhama'aa ture. Kanaaf nama abbaa warra kiyyaa ajjeeseef dhiifama godhee jira jettee jirti. Akkuma Kiristoos dhiifama nuu godhe anis nama kanaaf dhiifama godhee jira jettee jirti. Sababni isaas deebiin jibbaa jaalala malee jibba hin ta'u yookaan jibbaa miti jechuudhaan namoota 10,000tti lakkaa'aman guutumaan guututti haala jedhamuu danda'uun miira keessa galchitee jirti jedhamee jira. Sagantaa yaadannoo kana irratti Tiraamp haadha warraa Kaark Erikaa Kaark haalaan jajjabeessuu BBC'n gabaasee jira. Oduun itti aanu lakkoofsi biyyoota Filisteemiif beekamtii biyyummaa kennaa jiran dabalaa jiraachuun himamee jira. Lakkoofsi biyyoota Filisteemiif beekamtii biyyummaa kennan guyyaa har'aa 150 ol ta'uun guyyaa kaleessa Kaanaadaa, UK fi Awustiraaliyaan ifatti beekamtii biyyummaa Filisteemiif kennuu beeksisanii jiru. Har'a London UK'tti sirni biyyummaa Filisteem beekamtii kennu gaggeeffamee jira. Sirna beekamtii biyyummaa Filisteemiin kennuuf gaggeessame kanarratti ergamaan Filisteem Londonitti argamuun UK'n biyyummaa Filisteemiif beekamtii kennuu isheetiif kabajuuf sirna gaggeeffamaa ture irratti argamee jira. Hoogganaan ergamichaa Hussein Zomlot mallattoon dhaadannoo Filisteem Londonitti imbaasii ta'uu isaa ibsu ol kaasuun yoo harka rukutu mul'atee jira. UK'n mootummaa Filisteemiif beekamtii kennuun ishee bakki dippiloomaasii biyya alaa gara sadarkaa imbaasiitti akka ol guddatu ni taasisa. Kan jedhame yoo ta'u mootummaan Ingiliz sadarkaa qoonsilaa waliigala UK baha Yerusaalemitti argamu jijjiiruuf yeroo hin kenne jedhamee jira. Faransaaytti immoo mootummaan Faransaay osoo beekamtii biyyummaa Filisteem hin labsin yookaan hin kennin Faransaay guutuu keessatti kantiiboonni magaalaalee Faransaay alaabaa Filisteem fannisanii jiru. Yaa'ii waliigala dhaabbata biyyoota gamtoomanii har'a taa'amu irratti mootummaan Faransaay osoo ifatti beekamtii biyyummaa Filisteemiif hin kennin alaabaan Filisteem guutuu Faransaayitti galma magaalota hunda keessatti fannifamee jira jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron har'a beekamtii biyyummaa Filisteemiif kennuun karaa furmaata siyaasaa tokkocha jechuudhaan dubbatee jira. Kanumarratti hundaa'uun Faransaay har'a konfiraansii UN har'a gaggeeffamaa jiru kanarratti beekamtii biyyummaa Filisteemiif ni kenniti jedhamee eeggamaa jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagaatti nu turaan hawwii kenna nagaatti nu tura.